BBC تجرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Yooya malee yooya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqabu. Magaal Finfinneetti dhiyeen kana ijoolleen dhabamuu fi jeefamuun hammaachaa jiraachuu poolisiin him. Ginaahun በጣም በተለየ መልኩ የክቺ ከናን ድረስ ከራወተሙዳ አማ ገሩ ቢፈደተይን ከራና መልሱ ከነሱን ራወተማ ጅራ የሮ ደርቤ ዳይመን ለማ ወጀቱ መናና ጂፈሙን ያደተማ ወራኒ ናኖ ትግራይ ጡሙራሜ ነጋና ክቡ ሚኒስትሪ ሙሜ ኢብስ አልካ በኢትዮጵያ ጅሩስ ኒጡሙራማ ነጋታ አካሲን ወልወራና ኢትንፉፍኑ ቡሎታ ኬኛ ካበጅረን ጭና ዳበኔ ሚሶምሱፍ የሮን ኢሳዲዮ Awwaalch jumlaa lammiilee Itoophiyaa Malaawii argam dabalatee 72 biyyattiitti qabaman kanaaf oduu dabalatan waliin tura aan asli galgalo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii Malaawiitti lammiileen Itoophiyaa 72 seeran ala biyyattii seenan to'annoo jala oolfamuu poolisiin biyyattii beeksise. Awwaalchi jumlaa lammiilee Itoophiyaa ta'uun ol jedhame 25 argamtureen dabalatee awwaalchi namoota bira 4 argamee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni baqattoota dhimkanaa hordofaa akka jiran himan Zalaalam Taadessaa dabalata qaba. Tibbana Malaawiitti awwaalchi reeffa lammiilee Itoophiyaa ta'uun oolle jedhamee 25 argamu hordofee dhiironni lammiilee Itoophiyaa ta'an kan biraa 72 to'atamuu fi awwaalchi namoota 4 argamuun ibsame. Namoonni kunneenis bakka itti dhokatanii turan bosona eegamu keessa kaaba daangaa biyyattii magaalaa Kaarongaa keessatti to'atamuu poolisiin Malaawii beekseera. Kana malees lammiileen Malaawii daddabarsa lammiilee Itoophiyaa kanneen keessaa harka qabaachuun shakkaman 10 to'atamaniiru. Onkoloolessa 20 bara 2022 biyyattii keessatti bulchiinsa Mzimba bakka jedhamuu fi bosona mootummaan eegamu keessaa ture bakki awwaalcha jumlaa namoota 25 kan argame. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Malaawii waliin ta'uun dhimmicha qorataa akka jiru dubbii himan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Mallas Alam dubbataniiru. Bakki awwaalchaa kunis bakka amma lammiilee Itoophiyaa 72 gaafa onkoloolessa 21 bara 2022 itti to'ataman irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 300 irratti argama. Ijoollee dhiiraa naannichaa kanneen damma bosonicha keessaa muruu deemantu jalqabaa foolii qaama namaa tortoree cimaan itti dhufnaan booda immoo mataa dabalatee qaama nama biraa arguu dubbatan. Ijoolleen kunneenis waan argan jaarsolii ollaa isaaniitti erga himanii booda dhimmichi poolisiitti himamuun gara bosonichaa deemuun bakki awwaalcha jumlaa sun adda baafame. Kamisa onkoloolessa 20 bara 2022 ganamas dabalataan awwaalcha namoota 25 guyyaa roobii argameen alatti bakki namoonni 4 itti awwaalaman argamutu gabaafame. Ministeerri dhimma nageenyaa biyyattii Jeen Shendeeza kan bakka awwaalcha jumlaa kanatti imaluun argan madda du'a namoota kana adda baasuuf qorannoo gaggeessuuf aangawoonni karoora qabachuu dubbataniiru. Namoonni amma to'atamanis karaa seeraan alaatiin waan biyyattii seenaniif deebisanii gara dhufanitti geeffamu. Eebila darbe keessa baqattoonni seeraan alaa 140 poolisii Malaawiin to'atamanii ture. Isaanis lammiilee Itoophiyaa 130 jaha lammiilee Baanglaadeshii fi tokkommoo Paakistaan irraa turan. Namoonni karaa seeraan alaa biyyattii seenuun to'ataman kunneenis himannaan irratti dhiyaachuuf jira. Ammas lammiilee Itoophiyaa 72 fi lammiilee Malaawii 10 kamisa to'ataman dhiyeenyatti mana murtiitti dhiyeeffamuun himannaawwan hedduu daddabarsa namoota seeraan alaa fi seerawwan immigireeshinii cabsuuf deebii akka kennan taasifama jedhameera. Haaluma wal fakkaatuunis dhaabbanni baqattoota idil addunyaa IOM ibsa onkoloolessa 20 baaseen dhimma awwaalcha jumlaa lammiilee Itoophiyaa Malaawiitti argameen gadduu fi yaaddoo ibseera. Lammummaa fi haalli du'aa namoota kana qoratamaa jiraachuu kan ibsee dhaabbanni kun Malaawiin godaantota gara Afrikaa kaabaatti imalaniif daandii akka taates kaaseera. Awwaalchi jumlaa kun argamu hordofee mootummaa Malaawii balaaleffatee qorannoon akka taasifamuu fi namoota keessa qaban irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamuu ibsa baasen beeksise. Dabalataanii daangaa biyyattii irratti to'annoo cimaa geggeessan himu mootummaan. Haa ta'u malee namoonni nama daddabarsan hedduun gaanfa Afrikaa irraa dhufuu himata. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waraanni naannoo Tigraay keessa geggeeffamaa jiru xumuramee nagaan akka bu'u dubbata. Waraanni waliigaltee namoomatiif jecha baatiiwwan 5 dhaabbatee ture agaa'ii keessa deebi'ee yeroo sadaffaa fi eegaluun lolii cimaan geggeeffamaa jira. Torbee kana loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota Tigraay deebi'anii qabachuun dhagahamaa jira.
Ministeerri Muummee Abiy Ahmed kana kan jedhan sirna wiirtuu gabbisa dandeettii naannoo Oromiyaa magaalaa Buraayyuutti ijaarame onkoloolessa 20 bara 2022 wayita eebbisiisanittidha. Ministeerri Muummee Abiy kana kan dubbata yeroo humni waraanaa biyyattii naannoo Tigraay keessaa magaalaa Shiree fi Kooram qabachuu beeksisettidha. Mootummaan Itiyoophiyaa walabummaa biyyaaf jecha buufataalee xiyyaaraa naannicha keessaa fi dhaabbilee federaalaa to'achuuf waraanicha gaggeessaa akka jiru ibseera. Mariin nagaa gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffama jedhames onkoloolessa 24 fuuldura kanaatti qabameera. Mootummaan Itiyoophiyaa marii kanarratti hirmaachuuf qophii ta'uu beeksus gama TPLF'n marii amma karoorfame kanarratti hirmaachuu laalsee wanti dhaga'ame hin jiru. Waraanni naannoo Tigraay sadaasa 4 bara 2020 eegaluun booda gara naannolee ollaa Amaaraa fi Afaaritti babal'achuun lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman akka jireenya isaanii irraa buqqifaman taasiseera. Waraanni waliigaltee namoomaatiif jecha baatiiwwan 5 dhaabbatee tures hagayya keessa deebi'ee yeroo sadaffaaf eegaluun lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Ministeerri Muummee Abiy garuu haalli kaaba Itoophiyaa jiru xumura ni argata. Nagaanis ni bu'a. Misoomaan obboloota keenya Tigraay cinas ni dhaabbannaa jedhan. Bilchiginnaachinin beenyaa udumee እናያለን. Badhaadhina keenya umuriima keenyatti argina. Wal gargaarree haa hojjennu. Tokko haa taanu. Sanyiin waliin qoodnu. Amantiin waliin qoodnu. Wal haa jaallannu. Itoophiyaan biyya nu geessudha. Haala kanaan imalli badhaadhummaa keenya ni ariifata. Yeroo gabaabaatti akka ta'us abdiin qaba. Haalli kaaba Itoophiyaa jirus ni xumurama. Nagaa ta'a. Akkasiin wal waraanaa ittiin fufnu. Obboloota keenya kaaba jiran cinaa dhaabbannee misoomsuuf yeroon isaa dhiyoo akka ta'u abdiin qaba. Galatoomaa. Ministeerri Muummee Abiy yeroo gabaabaatti nagaanis ni bu'a. Waraanichis ni xumuramaa haa jedhan malee karaa marii nagaa ta'uu fi waraanicha injifachuun ta'uu wanti adda baasanii himan hin jiru. Mariin nagaa karoorfamus waraanicha naannicha keessaa akkuma itti fufetti jira. Waraana marroo sadaffaaf Tigraay keessaa raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamu keessatti waraanni Eertiraa hirmaachaa akka jiran TPLF dabalatee biyyootni lixaa himaniiru. Eertiraan waraana marsaa jalqabaa keessattis hirmaattee ture. Mootummaan Itiyoophiyaa jalqabarra loltootni Eertiraa waraanicha keessatti akka hin hirmaanne haaluun boodarra akka gadhiisanii ba'an ibsee ture. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii G3 dura aangoo irraa kan buqqifame Boris Johnson deebi'ee ministeera muummee UK ta'uuf dorgomuu malaa jedhan. Kun ergaan Liz Truss guyyaa 44 booda aangoo gadhiisuun isii kalee beeksifte. Johnson deebi'ee ministeera muummee ta'uu fi hirree argatte taanaan seenaa UK keessatti waggaa 140 booda seena deebi'ee raawwatamee jedhan. Iraan dorgommii waancaa addunyaa Kataaritti barkan gaggeeffamu keessaa kaaqamtuu fi Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA'n gaafatama. Gaaffii kun kan dhiyeesse garee kubbaa miilaa Iraanii fi namoota ispoortii beekamoo. Isaanii Iraan keessatti dubartoonni isteediyamii akka hin seennee fi faallaa seerawwan FIFA ta'uun mootummaan jidduu galee jechuun himatan. Galaan Black Sea gubbaatti xiyyaarri waraana Raashiyaa kan UK cinaatti misaayil dhukaasuu ministeerri ittisa UK ibse. Akka UK'n jetteetti xiyyaarri Raashiyaa kunin adoo UK'n daangaa Black Sea to'achaa jirtu misaayil dhukaasee jedhan. Raashiyaan gamisiitiin ammoo rakkoo teknikaa irra kan ka'een muddatee jedha. Bokkaa guddaa Naayijeeriyaatti roobanii namoonni miliyoona 2,500 deeggarsa barbaadu UN ibsa. Akka dhaabbatichi jedhuutti namoonni 8,000 koleraan qabamanii jiru. Namoonni 300 ammoo dhukkubichaan du'anii jiran. Naannolee Naayijeeriyaa 36 keessaa 34 lolaan miidhamanii jiran. Ajajaan waraanaa kadheen kana mootummaa Burkina Faso fonqolchee pireezidantii ta'uun muudame. Kaapteen Ibrahim kan umriin isaa ganna 34 naannolee milishootaan to'ataman akka deebisuu fi filannoon adoolessa bara 2024 keessa akka taatu waada gale. G8 keessatti mootummaan biyyattii marroo lama fonqolchan. Mormiin mootummaa waraanaa Chaad keessa deemaa jiruun namoonni 50 du'uu hordofee sa'aatii seeraan daangeffame. Erga pireezidantii Idris Deebiin waggoota 30 ol biyyatti bulchi du'e Chaadiin rakkoo hamtu keessa jirti. Amma mormitoonni biyyattiin akka demokiraasiin bulchan gaafachaa jiran. Zaambiyaatti dubartiin tokko butamuu isii sobuun hidhamte. Dubartiin tunin adoo mana amantaa deemuu butamee jettee maatii isiitiif bilbilti. Akka poolisiin jedhuutti garuu butamuu adoon taane dubartiin tunin maal jaalala isee turti. Magaal Finfinneetti bifa kan duraan hin beekamneen yakki daa'imman irraa raawwatamu dabalu poolisiin magaalattii beeksise. Koomishiniin poolisii magaal Finfinnee Daayireektara Kominikeeshinii Kataan Koomaandar Marqos Taddasaa daa'imman irratti kanaan dura yakki raawwatamu turuu hima. Yeroo dhiyoo as garuu yakkootni suukaneessoo fi adda ta'an raawwachuu eeruun kan isaan ga'uu himan.
Yakkichi kanaan duras kan raawwatamudha. Amma garuu bifa adda ta'een karaa nama suukanneessuun raawwatamaa jira. Yeroo darbee daa'imman lama hojjettuu manaan ajjeefamuun ni yaadatama. Dhiyeenyas daa'ima Abubakar jedhamu daa'ima waggaa 5 irrattis yakki ajjeechaa raawwatameera. Dhugaa dubbachuudhaaf yakki daa'immanii fi dubartoota irratti raawwatamu akka Komishinii Poolisiif magaalaa Finfinneetti isaan kaanirra xiyyeeffannoon addatti kennamee yakka qulqulleeffamee murteen itti kennamudha. Bara 2014 keessa yakkoota raawwataman keessaa parsantaa 77 ta'u irratti qorannoon gaggeeffamee murtoon akka kennamu ta'eera. Amma garuu yakkoonni adda ta'an daa'imman irratti hojjetaman jiru. Yeroo baay'ee daa'imman irratti yakka kan hojjetu namoota isaanitti dhiyaatudha. Kun ammoo yakkicha ittisuudhaaf to'achuuf rakkoo ta'a. Koomaandar Maarqos ajjeecha daa'ima Abubakar jedhamirraa raawwatee fi yakkichi akkamiin ittisuu danda'amaa akka jedhirraatti akkan jedhe. Baay'ee kan nama gaddisiisu daa'imni kun gaafa guyyaa 5 ji'a lammaffaa bara 2015 gara sa'aatii 11 walakkaa bade. Guyyaa 2 booda naannoo mana jireenyaa isaaniitti reeffi isaa argame. Baay'ee nama gaddisiisa. Uummata hunda nuyinis yakka laphee keenya cabse ture. Kan irratti raawwate shakkamtoonni muraasni qabamaniiru. Qorannoon itti fufeera. Bu'aasaa kan ibsinu ta'a. Yakki kun haala kanaan daa'imman irratti raawwachuun qorannoo bal'aa gaafata. Yakki raawwatu miidhaa saalaa qofaa miti. Kanaan duras dubartoota irratti ture kan gaggeeffamu. Warra dhiiraa irrattis raawwataa jira. Humni isaanii qisaasessuun jira. Ajjeechaan adda ta'es irratti raawwachaa jira. Callisnee dhimma hafuuraa waliin wal qabsiifnee hojii seexanaatii kan jennee dhiisnu miti. Furmaan isaa harka keenya keessa jira. Maatiin ijoolleen isaanii eessa akka oolan, eenyu waliin akka oolan beekuu qabu. Haala ijoollee isaaniis hordofuu qabu. Maaliif gadde, maaltu mudate jedhanii itti dhiyaachuudhaan hordofuu qabu. Namni biyya isaa jaallatu hunduu daa'imman kunuunsuu fi jaallachuu qaba. Jidabree magaal Finfinneetti hojjetuu manaa daa'imman obbolaa lama haal suukaneessa ta'an ijjeeftee poolisiin to'atamte. Ajjeechaan jiraatonni naannichaa suukaneessaa jedhaniin kun kan raawwatame daa'imman lamaan umriin isaanii waggaa 2 fi 3 ta'anirraatti. Akkuma kana daa'imman hedduun magaalicha keessatti dhabamuun miidiyaalee hawaasaa irratti ibsamaa jira. Garspooti ceenuu taphoonni Premier League Ingilizii dhumtorbe kana taphatamu kanfaa irratti haasa'uu fi waayilkii Zalaalem Taaddasaa biraatti argama. Zaloo taphootii gugurdoon jiran kanfaa. Asilee galatoomi taphootaatiin dura waa'ee Kiristaanoo Roonaaldoo irratti odeeffannoo xiqqoo dubbadha. Taphataan kun tapha Manchester United Tottenham waliin taphatee injifate irratti jechuudha. Osoo taphni xumuramin daqiiqaa 89 irratti dirree keessaatii bahee jira taphattoota kan dhiise. Akkasumas gammachuu isaanii injifannoo argatanillee waliin hin ibsanne yookaan hirmaanne jedhame. Taphataa ganna 37 kana leenjisaa Man United Erik ten Hag taa'umsa jijjiirraa kaa'uurraa kan ka'e mufateeti jechuudha kan dhiisee bahe. Tapha Chelsea wajjin Manchester United booruu qabu irratti immoo garee United keessatti hin hammatamne. Sababni isaa adabbii isaaf malu argachuu qaba jechuun leenjisaa Man United dubbatee jira. Taphoota itti aananiin Everton Crystal Palace waliin taphata. Tapha biraatiin Everton Crystal Palacein keessummeessaa dirree isaa irratti gareen Frank Lampard tapha kana injifachuuf taphata. Bara darbe injifannoo Crystal Palace irratti argataniin gadi bu'uurraati kan isaan oolanii. Palacein injifachuun immoo ammatti cimuun mala. Frank Lampard dhiibbaa jala jira. Akkasuma guyyaa kaleessa Aston Villa Fulhamin injifatame. Steven Gerrard hojii leenjisummaarraatii ari'amee ture. Tarii Lampard kan hin injifanne yoo ta'e tapha Crystal Palace waliin gaggeessan kana akkasuma ari'atamuu malaa jedhanii kan kaasan ni jiru. Man Cityn Brighton waliin taphata. Brighton ga'umsa gaarii irratti argama. Man Citynis akkasuma jechuudha yeroo darbee Liverpoolin injifatame malee. Man Cityn tapha kana yoo injifate akkasuma waancaa bara kanaaf dorgommii taasisan kan cimseetti fufuutaa jechuudha. Kan biraa taphni jabaan eegamu Chelsea fi Manchester United gidduutti kan gaggeeffamudha. Bara kana Manchester United Liverpool, Arsenal fi Tottenhamin injifatee jira. Amma Chelseadhaanis kan injifatu yoo ta'e kilaboota gurguddoo Man City irraa kan hafe jechuudha. Bara kana injifachuutiin milkaa'u jechuudha. Liverpool Nottingham Forest waliin taphata. Nottingham Forest bara kana kan isaan ol guddatanii. Liverpool West Hamin injifatee amma bayyaannachaa jira. Mo Salahnis garagalchii lakkoofsuutti deebi'ee jira. Darwin Nunes illee akkasuma jechuudha. Roberto Firminoon illee gama Liverpooliin ga'umsa gaarii argisiisutti jiru. Liverpool gara morkiitti kan deebi'e fakkaata asile. Dilbatarra immoo Southampton Arsenal waliin kan morkatan ta'a. Arsenal bara kana liigii Premier League dursaatii jira. Odeeffannoon ispoortii kana fakkaata asile. Galatoom Zale. Galatoom. Dhaggeeffattoota sagantaan irraa ganuma nagaa galgaloo.